addunyaan sadarkaa kanarra geessee jirti. Pireezidaantii Koloombiyaatii fi kan Biraazil kan akkasii gartee mataa wal dhunga tokkoon walgahii teessuma dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan taa'amaa jiru irratti kan taa'amedha. Kun ammoo Naatanaahudha kan Israa'el yeroo maqaan isaa dhahamutti Benjamin Netanyahu. Order please. hiriira magaalaa keessaa sitti hin fakkaatin ka. Walgahii dhaabbata UN 80ffaa irratti taatee takka gartee addunyaa irratti argineetiin hin beekne kan addaa kan taa'ame waa'ee gartee duguugaa sanyii Falastiin irratti deemsifamaa jiru waa'ee Israa'eliin wal qabatee addunyaa bakka lamatti gartee qoodee taajjabbiidhaaf kan saaxilaatiin jiru Ameerikaa durii gartee akka waaqaatitti ilaalamtu kan ammoo gartee amman tana baalli irraa harca'ee akka muka jirmaa kophaa dhaabbattuutitti kan hafte miseensota dhaabbata biyyoota gamtoomanii 193 keessaa 33 wayii qofa jechuudha kan sagalee hin kennine fi veetoo paawaa G7 neetoodha guutuun biraa harca'ee kophaa isii kan hafte. Anabdu Abduu Mubaala Biraahi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaaftan isiniin jira. Waan amman tanaa addunyaa guutuu harkaa qabudha. Waan biyya tokko yookiin waan garee tokkootii miti. Addunyaan akka gartee waggoota hedduuf itti argaatiin turre sanirraa jijjiiramaa jirti sila biiftu wayiitu bahaa jira hangan nama jechisiisu kan hedduu takka nama ajaa'ibsiisu kan hin yaadamin teessuma dhaabbata biyyoota gamtoomanii warra gartee addunyaa bulchuu bakka gartee addunyaan irraa bultu ka bakka garteetti biyya takka haleeluudhaaf biyya takka biyya goruudhaaf biyya takkaaf beekamtii kennuudhaaf kan murteessu isa kan hin ta'u jedhus isa kan asiin bahaa jedhee ajajus isa kan asiin hin deeminaa jedhee ajajulleen dhaabbata biyyoota gamtoomanii kanaa jechuudha. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii kuni waliigala miseensa 193 qaba. Miseensa 193 kana keessa ammoo garee filatamoo jedhee 10 qaba. Akkasuma viitoo paawaa jedhaniiti garee 5 super paawaa addunyaa kanaa 5 qaba. Akkasuma G7 jira. Qabaattota addunyaa kanaa dureeyyii addunyaa kanaa jedhanii. Akkasuma neetoo jedhamee jira. Neetoo miseensa 32 of keessaa qabu. Arra kuna hunda keessaa hundi isaanii Falasxiiniif beekamtii kennanii Ameerikaan kophaa isheetitti hafte jechuudha. Eenyuuniyyuu kana hin yaadne jechuudha. Yeroo har'aan tana addunyaa irratti lolli lama kan deemaatiin jiru Yuukireenii fi Raashiyaa kan Awurooppaa keessatti deemaatiin jiru akkasuma Falasxiinii fi Israa'elis jechuu hin dandeenyu duguugaa daa'imman irratti Gaazaa keessatti deemamaatiin jiru. Waggaa 2 ta'uudhaaf deema. Waggaa lameen kana keessatti keessattuu waggoota dhumaan boodaa kana keessa gubbarraa gadi boombiidhaan beelaanis duguugaa sanyii isa jedhamu gartee kan seenaa irratti kaahame sun hundi irratti raawwatee duuba teessuma UN'dha dhaabbata biyyoota gamtoomanii ka durii gartee kabajaadhaan dubbatame yookiin gartee waan Ameerikaan jettu qofa dhageeffatanii harka dhahanii addaan galan san irratti har'akki durii sun jijjiiramee saahiboonni warri durii gartee fakkeenyaaf Ameerikaadhaa fi harka dhahu kan Ameerikaan gartee addunyaa kana guutuyyuu yeroo ittiin bulchitu Ameerikaan fakkeenyaaf veetoo paawaa warra kana qabatteetti kan isin gartee ittiin waa murteessitu warra kana gartee qabatteetti gartee isin ittiin faalleessitu kana jechuun Falastiin jechuun biyya taate jechuu hiyyaa miti garuu waan takka gartee argameetiin ni tahamallee jedhamee waan hin yaadini jedheetiin fuudhaanii akka nama tokkootitti. Maaliif veetoo paawaan Ameerikaa jalaa bahee jechuun waan Ameerikaan hin ta'u jedhee lakki ni taha jedheetiin murteessee araan tana kophaafte jechuudha. Dhaabbata biyyoota gamtoomanii kana keessa miseensa 193 jira jenna jirra. Haga ammaatitti gartee warri Falasxiiniif beekamtii biyyummaadha. Akkuma Israa'elitti gartee akka biyya taatu ijaaramtu jedheetiin beekamtii kenne. Odeeffannoon biyya 159 jiru jira. Odeeffannoon biyya 154 jiru jira. Jidduma kan walumaa gala parsantii 80 wayi beekamtii kenneef. Miseensonni 193 of keessaa qabu kuni akkuma waliigalaatitti hundinuyyuu sagalee wal qixa qaba sagalee kennuu irratti jedhama. Fakkeenyaaf sagaleen kuffisuu waan jedhamu waan kanas nama gartee adda isiniif hin bahin jechuudha. Sagalee wal qixa qabu jedhama. Ammoo garee filatame 10 fi akkasuma veetoo paawaa warra gartee addunyaa kanarratti filataman yookiin gurguddaa ufumaa of filan ka warri kunneen warra filataman gurguddaa kanneen veetoo paawaa ka jedhamu 5tu keessa jira jechuudha. Amma silaa akka gartee fakkeenyaaf paarlaamaatitti 193 keessaa 150 wahii sagalee Falastiin akka gartee biyya taatuudhaaf murteessan sagaleen hagasii argame jechuun caalaadhaan argame jechuudha. Garuu dubbiin bakki jiru bakka veetoo paawaa kana jechuudha. Duuba gartee dhaabbata biyyoota gamtoomanii kana keessatti biyyoonni 5 suni USA'dha, Ameerikaa, UK, Faransi, Chaayinaa, Raashiyaadha. Biyyoota 5 kana jechuudha. Har'aan tana Falasxiiniif akka beekamtiin kennamuuf warra dura Ameerikaadhaan gartee masakameetiin deemu Faransii fi UKtu har'a raajii addaa Faransii fi UKtu veetoo paawaa 5 keessaa beekamtii kennaniif jechuudha. Akkasuma gartee biyyoota qabaattota addunyaa kana taajiroota addunyaa kanaa jedhaman 7 san keessaa taka Kanadaa, taka Faransii fi UK faatu kenneef jechuudha. Warra gartee duraan Ameerikaadhaa fi harka dhawwaa. Akkasuma ammoo neetoo jedhamee gartee isaa amma Awurooppaa maaliidha kana hunda gartee miseensa 32 qabu kanneen keessaa
Awurooppaan guutuun keessattuu gartee warri humna qabu hundi isaanii Falastiiniif beekamtii biyyaa kennamuu qaba jedhanii murteessanii Ameerikaan kophaa ishee hafte jechuudha. Veetoo paawaa keessaa, neetoo keessaa, G7 keessaa kophaa ishee hafte jechuudha arrantan Ameerikaan. Eenyutu kanallee agarra jedheetii yaade. Falastiiniif fakkeenyaaf amma durallee beekamtiin kennamaa ture. Arrantan ammoo warra Israa'eliin akka biyya taatuuf waggaa 70 dura namni gartee yaada Israa'el biyya taatee akka hundooytuudhaaf namni ijaare Ingiliizi arrantana UK jechuudha. UK tu arrantana Falastiiniif illee akka gartee biyya taateetiin isin ijaaramtu beekamtii kenna jechuudha. Dhugumattaan addunyaan hagamtaa akka gartee akka jijjiiramaa jirtu nutti mul'ata. Kana jechuun Falastiin yookiin beekamtii biyyaa guutuu argattee jechuu miti. Veetoo amma fakkeenyaaf akkaataa seera murtii warra dhaabbata biyyoota gamtoomanii kana keessatti miseensa 193 qabaatanillee biyyi takka biyya mataa isii taatee ijaaramuudhaaf Falastiin biyya mataa isii taatee ijaaramuudhaaf beekamtii addunyaa jedhama malee beekaa Falastiin biyya isiitii waan gartee har'a kennamuu fi miti biyyuma isiitii beekamtii addunyaa kama amma jiramu kana jechuudha. Isuma kanallee jechuudha beekamtii akkasiisan argatuudhaaf yoo xiqqaate biyyoota filataman 10 veetoo paawaa 5 san jechuudha 15 kana keessaa sagalee ol argatuu qabdi. Sagalee kana keessa veetoo paawaa 5 kun dirqama keessa jiraatu qaba. Sagaleen kuffisu wanti jedhamu kun san jechuudha. Arrantana Ameerikaa qofatu keessa sababa gartee amma veetoo paawaa 5 kana Ameerikaan keessa hin jirreef qofaafi jechuudha yoo gartee fakkeenyaaf kanaaf ullee ta'e jechuudha. Kanaafuu biyyoonni filataman kunan sun rakkoo misu waggaa lamaan hin jijjiiraman inni filataman kan hin filatamne kan bakka sanii socho'an immoo veetoo paawaa jedhamu kana jechuudha. Arra Ameerikaa fi Ingiliizitu gamana jedheetiin Ingiliiziin Faransiitu har'a gamana jedhee Ameerikaan gamana jedhee akkasitti addaan baanii jechuudha. Ameerikaa durii Ameerikaa achi keessa dhageeffatameetiin namuu gartee Ameerikaa irratti ilaallatee suutatti gartee sagalee isaa qaqqabatee waa dubbateetiin bahu. Har'aan tana ifatti duguuggaa sanyiidhaa raawwatamee Gaazaa keessatti Israa'eliin qofaa miti Ameerikaan itti gaafatamuu qabdi jennee afaan bahanii Niiwoorkii keessatti biyya Ameerikaa keessatti kataamaatiin jiru daa'imman Falastiin biyya tahuu qabdi sammalee furmaanni hin jiru jedhanii akkasitti dubbatan jechuudha. Tiraampi gara daqiiqaa 50-60 gara sa'a tokko haasa'e. Haasoo inni balfamaan jibbamaan ka isaa san ta'e achirratti jechuudha. Ameerikaa durii bar ol jedhanii ilaalanii suutatti ofirraa jedhanitti akkasitti ilaalanii. Tole taatee ajaa'ibsiisoo warra wal dhungatu kana. Pireezidaantii Kolombiyaatii fi kan Biraazil akkuma isin beektan warra gartee jalqaba duguuggaan daa'imman sanyii irratti raawwatamaatiin jiru dhaabbatuu qabaadhaan mana murtii idila addunyaa irratti himatamuu qabaa warra jedheetiin Falastiiniif sagalee ta'aatiin ture keessaa tokko jechuudha. Arrantana asirratti haasawa godhamerraa mootummaan Kolombiyaa kun waan inni jedhee waametu jira Naatanaahuu. Naazii lammaffaa jechuudha waame Naatanaahuu. Naazii lammaffaan wanti nama daa'imman irratti mootummaa Israa'eliin jedhe. Falastiin ammarraa biyya taatee ijaaramuu qabdi. Dhaabbanni biyyoota gamtoomaniitiin waraanni mataa kennaa ijaaranneetiin Falastiin kabilisa baasu dhaabuu qabnaa. Ani biyya gartee dura 20 ni ramada kan gartee Falastiiniif dhaabbatee ijaarameetiin gartee Falastiiniin bilisoomsu akka biyya isii mataa isii taatu akka gartee kan ijaaru godhuudhaaf ani gartee waraana 20 uf qabeetiin jira. Kajeru haasawa inni akkasi buqqisee dubbateeni mootummaan Biraazil ammoo akkasitti gartee ofi qabee mataa dhugate biyya adda addaati beekaa Laatiin Ameerikaa irraa dhufanii beeki biyya gartee durii faallaa Ameerikaadhaa hin dubbanne kun hundi isaaniitiyyuu jechuudha. Arrantan akkasitti dhiini daa'imman Gaazaa akkasitti duguugame suni dhugaa uummata akkasii irraa buqqiseetiin dubbise jechuudha. Israa'el qofa osoo hin taane Ameerikaan mataan isii tuffatamtee duguuggaa kana gartee Naatanaahuu waliin kageessaatiin jiru Ameerikaadha jedhamee akkasii ifaa bilisatti gartee irratti dubbatan wajjin mootummoonni Awurooppaa. Awurooppaa jechuun Ameerikaatti aansee biyya gartee firoota Israa'el siyaasaan diinagdeen akka biyya keenyaa sanii miti. Amman tana duuba addunyaa kanarraa namni Israa'el waliin dhaabbataatiin jiru yookiin gartee kan Falastiin duguuggaa Falastiin gartee jaalataatiin jiru uummata biyya keenyaa kan Itoophiyaa haga tokko. Fi gara bulchiinsaatiin mootummaa Ameerikaa qofa. Kanarraa kan hafe tokkochi hin jiru. Namichi gartee fakkeenyaaf waan kana keessatti seenee amma Naatanaahuun qaanfateetumaan batbatechaatiin jira malee zeeruu ta'ee jira addunyaa. Takka haala akkana kanaan. Amma bar namicha gartee duguuggaa sanyii godhaatiin jiru jedhanii waamaa jiran mootummaa jedhaniitiin waamaa hin jiru asirratti dhaabbata biyyoota gamtoomanii kanarratti jechuudha. Yeroo inni fakkeenyaaf maqaan isaa dhamee haasa'amu godhamu akkuma gartee asirratti agartan kana suuta tasgabbaayaa walaa dhageeffannoo jechaa turan jechuudha. Hiriira magaalaa keessaatiin kun dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti jechuudha. Dhiini daa'imman gartee Gaazaa akkasitti gartee gannaqame suni dhugumatti gartee waan addaa takka nu agarsiisaa jira addunyaa kanarratti. Dhugaa dubbachuu fi wanni gartee haga daa'imman Gaazaatiif kan sagalee ta'e gara uummataatti illee as deebine dhiibbaa uummataatiif harka mootummoota kanallee gara kanatti as fide jechuudha. Teessuma dhoorganii fakkeenyaaf amma Awurooppaa keessaa amma kan akka Itaaliifaa jechuudha. G7 keessatti fakkeenyaaf Itaaliin
beekamtiin kenneemi uummanni magaalaa isaanii guutuu keessa Itaalii guutuu keessatti hiriira lafa sochoosee kanatu deemaatiin jechuudha. Beekamtii kennuu qabaa jedhanii alaabaa isaanii ol qaban amma Israa'el caalaa Falasxiintu kabajaa qaba Awurooppaa keessatti jechuudha. Dippiloomaasiidhaan iyyuu jechuu barbaadeetii beekaa. Akkasiin duuba biyyoota biroo agartee beekamtiin kennillee hiriiraan akkasitti gartee jalaa ibiddatti qabsaa jira. Akkasiin duuba Ameerikaan akka jirma kophaa dhaabbatutti baallee irraa harca'ee warra durii gartee isiin qabattee deemtuun sun akkasii gartee kophaa haftee jechuudha. Inni daa'imman gaazaa akkasii gartee jumlaadhaan gannaqame inumayyuu gaaza san gartee jumlaadhaan balleessinaa nama achirra jiru san achirraa buqqifnee Ijipti faa qubsiifnaa inumaa maqaan biyya keenyaallee dhahamaati ture Itoophiyaallee qubsiifna waan jedhamullee wahiillee dhahamaati ture akkas jedhame san beekamtiin biyyummaadhaa kennamtee fi akkasiin gartee akkasiin biyya taateetiin ijaaramtu addunyaan afaan tokkoon akkasii dubbattee jechuudha. Dhugumatti gartee dhiini daa'imman gaazaa suni baga gartee sadarkaa kanaan addunyaa gahee mee isin maal agartan? Ana Abduu Moobaala Biraay aan qophii biraatii warri deebinutti nagaa naa tura.